Balaan abiddaa dhaqqabu saffisa ifaatiin yoo babal'atu ogeeyyiin balaa kana ittisuuf hojjetan ammoo lubbuu isaanii bakka buutuu hin qabne kennuun lubbuu nama biraa oolchu. Obbo Alamuu Taayyee Koomishinii Ittisaa fi Sodaa Balaa Magaalaa Finfinnee keessa konkolaachisaa konkolaataa abidda dhaamsu ta'uun akkasuma ogummaa biraadhaan waggaa 35 ol hojjetaniiru. Ogummaa kanaan qabeenya manca'u baraaruu fi lubbuu baduudhaa malu oolchuu koof nan gammada jedhu. ይሄንን ስራ በመስራቴ እኔ በህይወቴ ከፍተኛ ደስታ ነው የሚሰማኝ። እንዴት ማለት የህይወትና ንብረትን ማዳን ቀላል ነገር አይደለም። bara jireenya kootti hojii kana hojjechuu kootiin gammachuu guddaatu natti dhagama. Lubbuuf qabeenya oolchuun waan salphaa miti. Baran hojjedhe keessatti qabeenyi fi lubbuun meeqa utuu baduu argaan ture. Kun amma hafee jira. Dur sababa meeshaa yeroo waliin deeman hin qabneef balaa hammaatatu gaa ture. Kunneen ammaaf furamanii jiru. Ogeeyyonni biraan Koomishinii Ittisaa fi Sodaa Balaa Magaalaa Finfinnee keessa hojjetan yaaduma Obbo Alamuu kan qooddatan si'a ta'u fuula durattis kutannoon hawaasa magaalaa Finfinnee kan tajaajilan ta'uu dubbatu. Kana malees Koomishinichi gama teekinooloojiinis ta'e humna namaatiin haalaan akka of jijjiiraa jirus kaasan. Magaalaa Finfinneetti ji'oota 6 darbanitti balaan abiddaa 236 galmaa'uu fi lubbuun namoota 62 baduu kan beeksise Koomishiniin kun haala jireenya jiraattota magaalattii irraa ka'uun balaan dhaqqabu dabaluu kan kaasan Koomishinara Koomishinii Sodaa fi Balaa Abiddaa Magaalaa Finfinnee Obbo Salamoon Fisahaati. 2013 የመጀመሪያ 6 ወራት አፈጻጸም አንጻር ስንመለከት raawwii hojii bara 2013 kan ji'a 6 jalqaban yoo wal bira qabnee ilaallu caalmaa balaa 24 qaba. Balaa qabeenyaa dhaqqabe gara birriitti shallagnee yoo ilaallu caalmaa birrii miliyoona 17 qaba. Waliigalan ji'oota 6 darbanitti qabeenyi birrii miliyoona 62 ol baasu balaa adda addaa dhaqqabirraa ka'uun manca'eera. Akkasumas ammoo qabeenyi birrii biiliyoona 2 ol baasus oolchinee jirra. Dandeettiin qabeenya oolchuu keenya ammoo kan bara darbeen yoo wal bira qabnee madaallu caalmaa 7 qaba. Tajaajila koomishinichi kennu si'ataa taasisuufis dameewwan jiran 10 dabalata buufataalee xixiqqaa 3 saaquuf hojjetamaa jiraachuu himuun diroonii fi heelikooptara abidda dhaamsuuf oolu bituuf karoorfamuusaas kaasaniiru. ቴክኖሎጂዎችን የመጠቀም ሁኔታ ሄሊኮፕተሮች፣ ድሮኖች karaa teeknooloojii fayyadamuutiin heelikooptara dirooniif kan biraa bituuf karoorfannee jirra. Naannoo gamoowwan gurguddaan argamanitti ammoo akka isaan of danda'anii ofiin balaa dhaqqabu ofirraa qolataniif hojjetamaa jira. Bittaa heelikooptaraa fi diroonota kanaatiifis bulchiinsa magaalaa Finfinnee gaafannee jirra. Isaanis nu fayyamuu abdii jedhu qabna. Giddugala waamichaa 939 caalmaatti ammayyeessuu fi hojii dursanii ittisuu irrattis qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjetaa jiraachuus dubbataniiru.